Ashamaa harka fuunee daawwattoota kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaadha. Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaan guyyaa har'aa keessummoota qabadheen isiniif dhiyaate. Keessummoonni keenya artiist yookiis weellistuu Saaliyaa Saamiiti. Saaliyaa Saamii ogeettii fayyaati. Haaluma wal fakkaattuun immoo weellistuudha. Isheen keessummaa keenya rakkoo gama teeknikaan nu mudateen Dammaqaa Nagaasaa keessummaa keenya ture. Garuu amma gaazexeessaan Nagaasaa nu waliin hin jiru turtii kan waliin taasisnu weellistuu Saaliyaa Saamii waliin kan taasisnu ta'a. Weellistuu Saaliyaa Saamii waliin dhimmoonni nu irratti fuulleffachuudhaaf jirru keessumaa dhimma COVID-19 bu'uura godhachuun hubannoon uummanni keenya yookiin sabni keenya biyya keessa jiru maal fakkaata? Qaamni mootummaa inni isaan laallatoo rakkoo kana qolachuuf waan isaan gochaatti jiran maal fakkaata kan jedhu bu'uura godhachuun maree jabduu waliin taasisna. Kana qofas miti artistoonni yookiis weellistoonni sochii qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabu yookiis gumaacha guddaa qabu. Isa kana keessatti immoo haala siyaasa Oromiyaa yeroo ammaa kanoo akkamitti ilaalu kan jedhu irrattis turtii Saaliyaa Saamii waliin taasisuun waan bal'oo mari'anna kan jedhuun abdii godha. Mee Saaliyaa warreen nu daawwachaatti jiran akkam jirtu nagaa keessanii jedhiitii mee nagaa nu gaafadhu. Tole akkam jirtan hundi keessanuu manni diyaasporaa jirtan miidiyaan kun Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa jaa akkasumatti warra biyya keessa jirtanii fi warri ala jirtan hundinuu akkam jirtan fayyaadha baga jiraattan. Saaliyaa maarreen sagalee wayitu jira. Meegaa sirba gidduu kana gadhiiste keessumaa dhimma walloo irratti kan fuulleffate mee xiqqoo ishee sagalee keedhaan irraa nuu jedhiiti kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Gidduutti garuu daawwattoota keenyaaf weelluu kee kana ni afeerra. Tole Maganamtuun ijaansin argin yoomillee ma walloo goota walloo. Adda bareenni kee raajuma goota walloo. Kan joo sanumaan atummaan fidii ramadaana waan ta'eefis kanaa waliin deemu. Ayyee hinga kallattiidhaan asumas gadhiisaa daawwattoota keenyaa sirbuma yeroo dhiyoo Saaliyaa Saamii gadhiiste kana waliin dhaggeeffannee gara maree keenyaatti kallattiidhaan kan fufnu ta'a nu hordofaa.
soolaalan si keessaa mul'ata. Sanya sarrashi deemaatutti dubbata kan na laalu hundi warqitu yaadata. Hey! Walla! 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 Hey! Walla! 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 Wallo irtu lafa toatin jirre malab dadhe rafa. Wallo sanyi gota ijolle warqitu shridini qaxus sibiran darbit. Raga sena qabna nuti warri qalu. Hayyu mafqotu maraka moti jalu. Moti warra jara karara maksite karara maksite. Warqe warqe tenya makdala Lafsite, go to my lafsite, go to my lafsite. Go for the day, gadam jade. Go for goni wallo magon jade. Durant apatu. Hazima pa fede. Wallo don show me wakni wala diru. Harembe kunya. Foleta wallo. Ayyen daawwattoota keenya weellistuu Saaliyaa Saamii weelluu ishee baay'ee miidhagaa kanaaf guddaa ishee galateeffanna. Weellistuu Saaliyaa Saamii egaa gidduu keenya jirti tamsaasa kallattiirras nu waliin jirti waan ta'eef sagalee baay'ee bareedaa dhaamsa guddaa qabu keessumaa gootummaa walloo kan ittiin faarsitedha. Mee gara qabiyyee dubbii keenya osoo hin darbiin Saaliyaa yeroo baay'ee sirboonni kee gama walloo irratti fuulleffatu maaliif dhimma walloo kana irratti akkas fuulleffachuudhaan weellista tarii itti wanta kanaa waan nuuf himtu yoo qabaatte. Yeroo baay'ee akkas jaaniiti na gaafatu namni hedduun wanni achirratti xiyyeeffadhe waan addaa hin qabu. Akka seenaatti yoo laalle walloo cunqurfama guddaa jala jirti durirraa kaasee haga ammaatti hangafa qabsoo Oromoo eegale gaafa durirraa kaasee jechuudha. Nuti qabsoo akka waliigalatti kan himachaa jirru waggaa 150 garuu waggaa 500 oliin walloo qabsaa kan ture seenaan isaanii bal'aadha haga har'aatti jechuudha. Akka naannoo Oromiyaa taanirraa alatti naannoo addatti warra cunqurfamaa jiruu fi seenaa addaa waan qabaniif anillee ijoollummaarraa waa'ee Oromoo yoonatti himamaa guddadhu mana keessaa seenaa walloo ciminaan haalaan baradheen guddadhee maatiin koos gama haadha tiyyaatiin achirraa waan taaniif akaakuun kiyyaas sirriitti waa'ee walloo natti himaatiin guddadhee waan hedduu nama raraa ture gaafii natti tahaa ture maqaa isaanirraa kaasee lafa isaanirraa kaasee seenaa isaanirraa kaasee jalqabumaan yeroon sirba jalqabu sirbituu normaal akka sirbitoota agarteen jiraame sirba sirbuuf takka sirbaan beekamuuf maaliif osoo hin taane wantoota akkasitu naka kaasee sirbi hiyya jalqabaallee nani wallooniin jalqabee walloon Oromummaa ka jedhu sanii gaa seenaa isaanii akka addatti waan nama raruuf waan ammoo Oromoon hundi irraa baratuu fi walloo
qabsoo irraa baran malee barsiisanii. Kanaafuu ani motiveeshiniidha Oromoofis isaan kan ta'anii inspire na godhanii haga ammaatti ana qofa osoo hin taane Oromoota hunda aadaanis yoo fudhattee gabrummaa akkasii keessa fagoo san jiraatanii uummata aadaa isaanii gadi hin dhiisiin ammallee uffata isaanirraa illee warreen gartee silaa waa'ee Oromummaa sirriitti oofuu dandeenyu isaan caalaa as jiraannee osoo taanu achitti illee ilaa Tigraay keessa illee yoo deemte uummata raayyaa illee yoo fudhatte gabrummaa keessa yeroo turan wanni takkittiin isaan gadhiisisuu dadhaban akka isaaniitti himanii uffata isaanii aadaa isaaniiti nin dinqisiifadha ammoo san caalatti ammoo wanni itti fufeef cunqursaa addaa jala jiru reebicha addaa irratti gaggeeffama lafa saamiinsa lafaarra gaggeeffama akkuma waliin argaa jiru jechuudha madaalliin qabu ajjechaan achitti gaggeeffamaa jiru cunqurfamni achi saniif ummanni Oromoo moor dhagahee akka ummata Walloo irratti xiyyeeffate gargaarsa ta'uufiif ana qofa otoo hin taane artistoonni biraallee ni irratti xiyyeeffatanii ani fedhii kooti. Haa ta'u guddaa galatti himteetta keessumaa inni fuudheffannoo kee maaliif uummata Oromoo Walloo akka ta'e akkuma tikaasteyyuu keessumaa Walloon seenaa qabsoo Oromoo keessatti warreen seenaa guddaa qabanii kana qofa otoo hin taane diina gidduu taa'anii sabboonummaaf Oromummaa isaaniitti warra boona waan ta'eef fakkeenyummaa guddaa qabu. Tarii egaa yeroo adda addaa sababa dhimma kanarratti fuulleeffatteef osooma sirraa dhageenye primary information yookiis odeeffannoo jalqabaa isa jedhu maafannu akka yaada kennitu si afire mee kallattiidhaan maree keenya keessatti dhimmoota garaagaraa irratti fuulleeffachuudhaaf jirra. Saaliyaa ati jiruuf jireenyi kee irra jireessa kan ture biyya Kanaadaadha. Haa ta'u garuu amma gara biyyaatti deebite Oromiyaa keessadha kanatti jirtu. Mee turtii kee Oromiyaa keessatti taasistee fi waan taajjabdeef ilaaltetti osoo hin darbiin mee sooma waqtii waan ta'eef sooma kan faana wal qabsiistee biyya bakkeetti soomuu biyya Oromiyaa keessatti soomuu kana akkamitti ilaalta? Carraa kanaanoo dhaamsa addaa yoo qabaatte baatii Ramadaanaa kana wal qabsiiste. Dhugaadha carraa guddaadha. Ani yeroo jalqabaatiif biyyatti soomanuuf gaafni biyyarraa bahee gartee gaafa ijoollee mana keessatti soomana dirqanii fi barsiisan san keessa ture. Soomanee hin beeku yeroo bohusanii waggaa 13tti ani baheen jira iddoo dhaloota koo naannoo Harargee karaa mi'eessoo Asabootirraa Finfinnee dhufee 14ffaarratti ani already Kanadaan jira. Saniifuu biyya keessatti akkuma waliigalatti yeroo jalqabaa fi soomana jira jechuudha. Kunigaa waan addaati anaaf uummata kiyya keessa taa'ee soomanuun akkasumattis biyya alaarra asitti irra laafaa ta'ee natti mul'atee jira. Nu biratti sa'aa 16 hamma 19 kan soomannu asitti immoo sa'aan gabaabaadha. Mana keessa yeroo koronaa kana dhufee namni sin bahu hojiifillee daddeemtuu hin dadhabdu manuma keessatti dabarsitee hojii ganama yeroo mana keessa waa fiffitee ni raftaa akkuma salphaatti dabra jechuudha. Except for nama miskiina gartee ala galuu fi waan nyaatu hin qabne sanfaatti ulfata malee normally namoota kaaniif laafaa ta'e natti argamee jira. Wanti biraammoo wanti ani silaa eegaa ture agartee yeroo kanatti social distancing waan tahuu qabuuf masgiida dhaquun hin danda'amu taraayii salaatuun hin danda'amu ansaniin arguuf hedduu itti qophaa'ee ture. Kanaaf ani gammachuutu natti dhaga'ama. Dhaamsammoo yeroo Ramadaanaa waan dabarfattu yoo qabaatte waan naan jette biyya keenya keessa hiyyeessa baay'eetu jira. Namni hedduu nyaata mana keessatti hedduu hojjetee kan gannaqaa maal ja'aa gariin immoo waan nyaatu qabu xiyyeeffannaa guddaan yoo namoota waan qabne kana ittiin gargaaranii yaadatan namni yaadatiin jirre yoo jiraate kana yoo godhan gaariidha. Ani carraa kanatti fayyadame san itti fayyadamaan jira jechuudha hangan dandeetti. Yoo nama gargaaru fedhan sadaqaa yoo kennachuu fedhan yeroon kun yeroo gaariidha. Kanaafuu kanumaan akka wal gargaaru kanumaan dhaammadha.
Tole galatoomii waqtiin keessa jirru waqtii ramadaanaa keessumaa baatii qulqullaa jedhamuudhaan keessumaa warreen hordoftoota amantaa islaamaa hordofanii wantoota gaggaarii saba isaaniifis ta'e biyya isaaniif gochuudhaan yeroo beekaman kun immoo akka Oromootti qofa otoo hin taane akka addunyaatti sabni keenya irra jireessa immoo hordoftoota amantaa kanaati waan ta'eef tarii yoo dhaamsa dabarsite kan jedhu dhaamsa keef guddaa galatoomii. Meeqa haalli keessa jirru immoo mootummaa kan bara kanaa kan adda godhu keessaa yoo fudhanne dhibeen COVID-19 yookiis immoo koronaa vaayirasii addunyaaf yaaddoo ta'eera. Kun immoo miila fageeffatee amma Oromiyaa bal'oo keessatti iyyuu babal'achaatti jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu odeeffannoo matibba kana argaatti jirruun manneen hidhaa kanneen akka Qilinxoo keessatti illee dhibeen kun babal'achaa akka jirudha. Kun immoo hundi jireenya jarreenii kun social distancing kanatti dura jette sanarrayyuu baay'ee walitti siqanii kan isaan jiranii. Mee akka hubannoo keetti yookiis akka taajjabdeetti ati ogeettii fayyaadhalleedha. Uummanni keenya dhimma kana akkamitti hubateera? Akkamitti of eeggannoo gochaa jira? Qaamonni mootummaa rakkoo kana qolachuudhaaf waan isaan taasisaa jiran kana akkamitti taajjabde? Mee isa kanarraa waan tokko nuuf jedhi mee faaliyaa? Yaa duraan dursee uummanni keenya hubannoo isaan qaban irraa yoo fudhanne hubannoon isaan qaban miidiyaa irraa ni dhagaan, ogeeyyoota fayyaa irraas ni dhagaan, waa'ee koronaa vaayirasii kana namni hin dhagayin hin jiru je'een yaada. Garuu immoo akkaataan itti of eegaa jiran quubsaa miti. Social distancing yoo jennu hawaasni yeroo walitti dhufu gartee addaan fagaachuu physical distancing yoo jenne irra moor yoo namaaf ife jechuu qaamaan walirraa siqu. Socially nama afuriinis ta'e kudhaniinis walitti dhuftee physically yoo addaan hin siine bu'aa hin qabu jechuudha. Addaan fageenya kana amma yoo fudhanne kanuma hubannoo qaban namni hedduun akkaan argutti more carelessidha. Akka yoogaa negative side fudhanne akka koronaan humaa akka nungoonee diifafumaa yoo nu qabees ni fayyinaa yookaan immoo hin seenne biyya keenya jee warri yaadus ni jira. Immoo warri abdii kutatee koronummaan kunu gartee akkaataan nuti amma itti jiraannu biyya keessa rakkoo fi ajjeechaa fi wantoonni garagaraa deemurra hin caalu dantaan qabnu akkanumattu koronaa achitti dhumaa jirraas warri jee dantaa dhabuus ni jira. Hubannoon uummata keenyaa haala saniin gariin immoo wantoota itti fayyadamu maaskii irraa haa ta'u, sanitization irraa haa ta'u, waan bishaan hir'ina bishaanii irraa haa ta'u wantoota garagaraa kanarraa dhabuurraa kan ka'e dantaa dhabuunis ni jira. Rakkina baay'eetu jira biyya kana keessa. Namni hedduun kan maaskumaa bitachuu hin dandeenyetu jira. Kanaafuu kun rakkoo akkasiiti. Yoo karaa bakka public transportation yoo deemte yeroo hedduu Facebook irrattis maxxanaa jira. Bakka baasii garagaraas maalis yoo ilaalte namni wal dhiibaatuma deemaa addaan dhoorkuus hin jiru. Osuma hubannoo qabanii jechuudha. Rakkoo garagaraatu jira. Immoo karaa mana hidhaatiin yoo fudhanne mootummaanis bakka kanatti dantaa dhabuun ni jira. Mootummaan tokko biyya takka kan bulchuu jalqaba ummataaf yaaduu qaba, ummataaf jiraachuu qaba. Ummata kanammoo riskii kanarraa eeguu qaba, educate godhuu qaba, waan barbaachisummaa provide godhuu qaba. Mana hidhaa yoo laalle amma guyyuma kalee fideen gaddaa amma karaa Naqqamte nama 30 qabanii 30 bakka takkatti guuranii kan maatiin quban qabne gaafatanillee kan deebii dhabanii bakka jiran barbaadanii irratti dhaqqabanii ilaa achi keessaa immoo yoo mana murtiitti nu dhiheessine jedhanii lagannaa guyyaa 3 nyaataaf illee godhanii haala san keessa jira yoo mana hidhaa fudhanne iddoo garagaratti nama hidhatti guuraa jiru. Immoo amma dura gaafa waa'ee kanarraa haasa'uun jalqabame namoonni hidhaa keessa jiru keeziin isaanii ilaalamee akkaataa isaaniitiin immoo akka gadhiifamuu jechaa turanii garuu reverse ta'ee amma namni hidhatti guuramaa jira jechuudha. Wantoonni akkanaa immoo hamilee uummata kutachiisaa jira. Nyaatan qabanii nyaata immoo mootummaan fandii garagaraa guuree uummatarraas guuree yeroo bulchiinsa garagaraatti ergu namoonni hedduun waan komatan ni dhageenya jechuudha. Iddoo ergamu kanatti qaamni mootummaa nama bakka buusee ergu yeroo waan ergamu kana gurguratantu
namni garsiisaa jira jechuudha. Akkaataan itti walii hiran akkaataa wal beekaniin akkaataa nama beekaniin malee miskiinni hedduun uumaa takka hin arganne dhumaa jirra akkas jaanii iddoo hedduutti asirratti illee maxxanaa jiru isin arguu mala. So corruptionii hedduu jira jechuu kana keessa fayyadamuu fi biizinasa hojjetuunis ni mul'ata. Kanaafuu karaa ummataatiin yoo gartee danta dhabummaan rakkoorraa kan ka'ee fi hubannoo gahaa qabaachuu dhabuurraas kan ka'e akkuma jirutti mootummaan immoo dadhabina hedduu argisiisaa jira. Duraan dursee jalqabuma yeroo wanni koronaa kun ka'u akka malee miidiyaa garaagaraarraa karaa OMN'nis haa ta'u uummata dhuunfaa warreen siyaasaa garaagaraati irraa dhiibbaa godhamaa tureeti san booda tura keessa dhiibbaa sanirraa kan ka'e dubbatan malee akkuma eegalametti akshiniin isaan fudhatan hin turre namni waywaachaa ture xayyaaraan iddoo garaagaraatti galaa ture. Booddeen kan dhaabbate immoo biyyiti garaagaraa ifuma isiitiin ofirraa dhaabde jechuun nama galchuu diddee filaayitii biyyoota garaagaraa ofirraa ugguruudhaan malee ani silaa sun dhaabbatullee baatee asirraa waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Rabbiin hiyyummaa biyya teenyaa argee akkaataa uummata keenyaa laalee waan kana dandamachiise malee silaa akka biyyoota addunyaa biraatiin biyya kana galee jiraate namni lafarratti nafu immoo Millennium Addarash irraa eegalee hoteelan garaagaraa manneen garaagaraa abbootiin qabeenyaa maal kun kannan jechuudhaan miidiyaa irratti garsiisuun iddoo bal'aa namaa kuma meeqa qabu qopheessee siree garaagaraa qopheessanii turan mootummaan yeroo san qopheessan immoo akkaataa silaa namni ifirraatti dhoorgu wantoota garaagaraa qopheessuu irratti yaraa ture laafaa ture. Kuni maal namatti mul'isa ga'an akka kootti mana qopheessuu osoo hin taane maal godhuu qabna uummata kana maaskirraa eegalee akkamitti akka ittiinif gargaaran wanni lafa ture hin turre garuu bakka itti nama itti ol guuranii probably gargaarsa fandii garaagaraa addunyaarraa itti walitti qabataniif ta'uu mala immoo akka rabbii ta'ee namoota gartee biyya garaagaraarraa galu kwarantiin bakka eerpoortii irraa galanii fi daangaa garaagaraarraa galan qabamu malee biyya keessatti qabamee hedduu qabamaa jiruuti warreen alaa galu ammas Jabuutirraa naannoo Somaaleerraa karaa Jijjigaatiin kanaan hagaluudha mostly kan positive tahaa jiru gizee teesti godhan. So kanneen immoo hagamta akka to'achaa jiran yoo jette namoota hedduu miliqanii karaa Dirree Dawaatiin yoo seenan daangummaa san osoo namni eegu jiru jechuudha. Informationii garaagaraa yeroo dhageenyu nama maallaqaan fa'aa dabarsantu jira. Amma mootummaan gubbaa qofa osoo hin taane jala kanaa to'achaa jiru jechuudha. Mootummaan achirra kaayamee akka biizinasatti maallaqa guurrachaa nama dabarsan fa'aa kan namni Dirree Dawaa keessatti fa'aa eereetu jira jechuudha. Nama akkanaa miliqe jechuudhaan. Kanaaf wantoota akkasiitu jira. Rabbiin uummata gargaaree manneen silaa akkasitti qabanii namni itti guuramu keessan hundi qullaa ta'aa jira jechuudha. Haa ta'u guddaa galatoomna. Ayyaana dhaggeeffattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM keessummaa keenya kan taate immoo ogeettii fayyaa akkasumas weellistuu kan taate Saadiyaa Saamii. Saadiyaa Saamii jireenya ishee irra jireessa biyya Kanaadaatti dabarsite irraa amma biyya Oromiyaa keessa jirti. Biyya Oromiyaa keessatti immoo kutaalee Oromiyaa badhoo keessa naannofte hojii ogummaa isheen hojjechuun alatti hojiiwwan tola ooltummaa tokko lamas waan dalagdee qabdi. Maarreen egaa qabsoo Oromoo keessatti gaheen artistoonni Oromoo qaban guddaadha. Isa kana keessaa Saaliyaanis biyya bakkee wayita jirtu gahee mataa ishee taphachaatti nama turte. Mee har'a wayita biyya keessa jirtutti weellistoota yookiis artistootumarraa sagalee garaagaraa dhaga'aatti turre. Sagaleen dhaga'aatti turres wayita Oromoon kumaatamni itti dhiigee yookiis immoo qabsoo hedduu keessatti namoonni hedduun itti wareegame keessatti miiram lama weellistootarraa dhaga'aa turre. Kunis kanneen bilisoomneerra qabsoon keenya raawwateedha kan jedhan haaluma wal fakkaatu immoo lakki qabsoon keenya ammayyuu nafa kan jedhu miira akkasii taajjabna. Maarreen egaa sa'aatii kanatti yookiis yeroo kanatti yoo Oromoon bilisoomte Oromoon gaaffilee akkamii gaafachuu ture. Isa kanarrattoo tarii weellistuu Saaliyaa Saamii ejjennoo maalii qabdi laata? Ni bilisoomte moo hin bilisoomne? Haaluma wal fakkaatuun weellistoonni Oromoo yogguu isaan jaarmiyaalee siyaasaa Oromootti maxxanuudhaan
gara tokkotti of qoodan argina. Weellistoonni kan saba hundumaa yoo ta'e jaarmiyaalee siyaasaa garagaraatu jira. Maaliif walqixa tiriit gochuu yookiis immoo saba isaanii dhaabachuu dadhaban? Isa kanarratti illee waan jettu qabdi. Saaliyaa Saamii turtiin keessan waliin haa ta'u kan hordofaa jirtan Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa. Mee Saaliyaa turtiin ati gara biyyaatti galte amma yoon dogongoru baadhe gara waggaa tokkotti deemaatti jirta jechuun guyyoonni darbanii torban ga'anii torbanis baatii lakkoofsite baatiinis gara waggaatti jijjiiramaatti jira. Turtii kee gara waggaatti hiike kana keessatti yookiis baatii turte kana keessatti mee kutaalee Oromiyaa eessa daawwatte? Waan daawwattee noo maal jabde? Tarii Oromoon jiruuf jireenya isaa kaleessaa far'aa yoo madaalte maal sitti fakkaata? Maal jetta Saaliyaa simarraa dhageenyame? Hammaan as turetti biyyoota kutaalee haga tokko dhaqee fakkeenyaaf naannoo Amaaraa deemee karaa Asoosaa deemee karaa Wallagga keessa deemee ilaa Najjoo, Gimbii, Naqqamtee biyyoota garaagaraa ilaa Buree akkas deemeen ture. Walloo keessa deemee ilaa Daangaa Affaarii fi uummanni keenya kan Walloo itti walitti bu'anii isaan qofa osoo hin taane makalaakiyaan qaamni mootummaalleen achi karaa daangaa baatee irratti kaampii qabanii achirratti lafuma baatee tana naannoo sanirraa bakka namni galu bakka namni ooyiruu qabu abbootii akaakoo isaanirraa qabeenya itti dabre bakka I think burqaa jedhamtu san dhuunfatanii achirratti isaan jidduutti ijaaranii achirra tarkaanfataniiti kan uummata keenya kana rukutanii achirratti waan hin laaleen qaba waan hin taajjabeen qaba. Ijoolleen xixiqqoon tun hedduun isaanii warra abbootiin irraa dhumte maatii isaanii haadhaa fi obboleeyyan isaanii eeguuf dirqamanii warreen qawwee baatanii deemanii gaafiileen hangaafachaa ture. Barnoota barachuudhaaf fedhii qabdanii maaliif umrii kanaan isin qawwee qabattanii deemtanii yeroo jettu nuti haati isaaniillee jalqabee jechuudha. Nuti qawwee fi lola hin barbaannu duuti nurraa dhaabbachuu diddee abbaan keenya dhumee isarraan itti dabarree obbolaan keenya harmee keenya eeguuf jecha dirqamneeti malee barachuu barbaanna akka namaatti jiraachuu barbaanna hin rafnu namni sammuu akkanaatiin akkamitti barata waan jiru waan nama gaddisiisu namatti himu otuma naannoo sanirra jirru guyyaan jalqaba dhaqee lolarra turanu lolla san osuma achi jiru dhukaasa gurraan dhagayaa turre jechuudha. Saniif wanta akkasiitu jira. Ilaa dhihootti hin dhaabbanne ilaa dawwetti dhihootanallee nama hedduu ijoollee 13 ol immoo akkas qabanii turanii reebicha garagaraa jira mana hidhatti guuranii sun itti fufee jira jechuun wanni naannoo sanarraa wanti jee gartee saba biraa fakkeenyaaf Affaar qofa osoo hin taane wanti guddaan isaan himatan qaama mootummaatu isaan waliin isaan rukutaa jira jechuudha. Kuni yoo irraa dhaabbate anasumaan dhaamsa dabarfadha malee uummanni kun warra lola barbaadu miti tiiffatteedha. Ijoollummaarraa akkuma uummata keenya naannoo garagaraa tiiffattee qawween ayyamamee fi deemanitti akka uummata fakkeenya Karrayyuu fudhachuu dandeenya. Warra akkasiitii baadiyyaa jiraatu magaalaa keessaa uumiti kuni warreen akkanaarratti halkan bakka ciisanitti dubartoota hunda reep godhuutu gudee duufaatu mul'ata. Hedduu waan akkasiitu jira. Akkasumatti immoo karaa naannoo Amaaraa yeroo deemu karaa Matakkaliin deemee Gojjam achumaan dhihoodha. Karaa Abbaay sanillee bishaanuma sanirrallee dhaqeen ture. Achittis immoo waan wal fakkaataa himan except for lola qawweetii ala cunqurfamni achi jiru jechuudha. Uummata Oromoo afaan isaaniitiin barachuu hin danda'an gaafii Oromummaa yoo gaafatan Abaa'oo jedhamu, Shanee jedhamu hidhaatu jira. Oromoollee jedhamanii hiwaamaman leelochi takka warra biraa akkuma Qamaant Agawiin jedhan kana wantoota mooraalii namaa tuqu wantoota akkasiisan himatu miidiyaa garagaraa fakkeenyaaf miidiyaa mootummaa Oromoo kaas jiruuttillee yeroo hedduu waan waraabame akkan dabarsineef kana himatanii yeroo jalqabaatiif wanni nuti dubbannaa jiru kun nuuf dabrenne abdii qabna jaanii wantoota baay'ee nu hin dabarsine jechuudha. Asirratti fuuldura wantoota garigarii wantoota emotional namni akka hin taaneef wantoota dhiisee baay'een qaba jechuudha iddoon deemu kana hundatti
kanas dabalatee akkasumatti naannoo Harargee keessas deemee jira. Asuma naannoo Jiddugalaa kana keessas deemee jira. Iddoon deemu hundatti namni keenya rakkoo baay'ee himataa jechuudha. Namoota gartee amma as Facebook irratti waan takka dudubbatu osoo hin taane uummanni bal'aan lafarra jiru akka artistiitti nuti yeroo deemee waa hubadhu uummatarraa rakkoo ciccimaadha kan hin argaa jiru. Karaa Wallaggaas deemee jira. Wallagga keessattis akkasuma namni bahee deemuu rakkisaa ture yeroo san command postidha. Command postii san keessatti sa'aa 12 jaaniin asitti sa'aa meeqa akka biyya alaatti hin beeku but after 6 p.m. natti fakkaata. No, sa'aa 12 jaaniin xiqqoo gisee achi galgalaa'u deemuu hin dandeenyu turre makiinaan bakka hundatti nu dhaaban ture. Sakatta'insa cimaatu jira ture yeroo sakatta'an kana wannin hubadhe maanariin isaanii gaarii miti. Yaa mootummaa qaama mootummaa seera heeratu jira respect goona biyyi wrongillee too akkaataan isaanii wanta san kabajuudha jechuudha hanga falmattee keessaa baatu suni cabsuu osoo hin taane akkaataa namni professional tahee leenjiidhaan achi dhaabbatu nama dhuunfaa yeroo sakattaan akka itti daddarbanii fi akka nu godhaa turan baay'ee nama sodaachisa jechuu hanga kadhannuu takkatti dubartii takkatu nu hojji turan nama 12 akkas taanee deemne fooxaa akkanatti hidhattee sattarattee jirtu dhiiraa dhufee akkatti irraa darbee nan tuqin jetteen ani dubartiidha dubartiin hin jirtu sanirraa kun shari'aadha. Dhiirri akkana tuqu amantiin kiyyallee nan hayyamu maaliin balleesse jennaan jecha hamaa tokko jee beektaa achiin hordoo malaxlaxna hojii itti wal ga'an jechuu nirrifadhe baay'ee hamma ID kiyya paaspoortii kiyya baasee garsiisee nuti artistoota hojii akkanaaf deemnaa artiif deemnaa jennee wanta jennutti hammas akka mistiriit nama godhanii eegan dhufellee wantiin arku wantiin dhagahee waan baay'ee nama gaddisiisu mana lama jidduutti girnoo fi jira ijoolleen xixiqqoon ala taphattuu hin dandeessu karaa hundas qaban bakka namni tasgabbaa'ee sammuu qulqulluudhaan hin deemu achi keessa dukkana yeroo san koronaan hin jiru hoteelli qabachuu fi seenuu fi bahanii bobboon baay'ee nama rakkisaa ani hedduun gadde jechuudha waan hin achitti arge. Kanaafuu naannoo biraa keessattis amma dhiyeenya Harargee keessatti waan deemaa jiru ajjeechaa deemaa jiru hidhaa deemaa jiru kan moohu yeroo mara badiillee yoo taate poolisii nama qabee nama hidhesani bakki itti gaafattu hin jiru especially amma seerri hin jiru jechuu danda'ama koortiin hundi cufaadha hidhatti si darbanii duraanuu osoo wanni murtii banaa jiruuhu sa'a 48 keessatti galmeen nama banamuu otoo qabu namni waan hidhameef otoo hin beekne kan achi galchees irraanfatee amata lamaffaa taa'uu ture jechuu duraanuu amma faa namni quba qabu hin jiru ijoollee baay'ee ajjeesaa turan argaa turtanii kanatu jira gaawwanni taazzabaa jiru ani kana jechuun danda'a walumaa galatti. Ayyee yoo akkasii weellistoonni Oromoo yookiis artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa buusaattis jirtu. Haa ta'u garuu Oromoon kumaatamni hedduun itti wareegamee kaawwan qaamaa hir'atanii qabeenyaa hedduunis itti barbadaa'eeti kan guyyaan kun argame. Har'as namoonni rakkoof gidiraa hedduu keessummeessan akka jiranii atiyyuu qabatamatti kaasteetta. Haa ta'u garuu wantoota garaagaraa taajjabaatti turre marsaalee hawaasummaa kanarratti jechuun artistoonni yookiis immoo weellistoonni garee wayii waan qaqqaban natti fakkaata sa'aatii kanatti tokkummaan artistootaallee waan laafe wayii fakkaata yeroo ammaa kanatti mee sanatti osoo hin darbiin dura mee weellistuu Saaliyaa Saamii akkasumas immoo ogeetti Saaliyaa Saamii garee warra bilisoomne moo hin bilisoomne jedhu keessa jirta laata bilisoomte moo hin bilisoomne? Ani duris takka bilisoomne jees hin beeku. Warri bilisoomne jiru artistii irraas haa ta'u warra biraarraas haa ta'u bilisummaa jechuun maali? Kun ifa Oromoon waan qabsaa'eef argatee jira. Gaafiin Oromoo tan deebite tami. Bilisummaan jalqabaa iftaatee bobbaatee nagaan galuurraa jalqaba jechuudha. Mirga namoomaan siif kennameehu bakka dhabdetti
bilisummaa jechuun deebiin isaa waan deebi'ee miti. Sanirraan abbaan fedhees yoo je'e artistiis yoo ta'e artistoonni nu dura seenaa qabani. Bara dheeraa umrii isaanii hamma wareegama akka Usmaayyoo faa kan akka Mustafaa Harawwee faa hunu kan dheengaddaa maqaan karaa isaatiin moggaafamee karaa Harargee kana keessa jiru akka Eebbisaa Addunyaa faa hedduudha isaan ummanni kunu argitee wantoonni isaan itti wareegaman tokko waa'ee gaafii bilisummaati. Wanni isaan irra wareegaman san deebi'ee jeen yaadu ajjeechaan isaan irratti gaggeeffame lafarra harkifamee fi kan miila isaa lamaa walitti hidhanii akkatti jira adda baqeessanii du'e wallisaan yoo Oromoon beekame gaafiidha eenyu nama wallisaan miila isaa tokko makiinaa kanatti tokko sanitti hidhanii gamana oofanii ajjeesan. Ajjeechaan sanii olii ni jira. Warreen akkasitti itti wareegame faatu jira. Waan walleen taate gad baasanii waan artiin taate gad baasanii artiidhaan qabsoo warri eegale jechuudha. Aktivistiis artistiitu uume. Qabsoo dhaaba kamuu dura artistiitu ture. Siigalee artistiin seenaa cimaa qaba. Arrammoo artistiin tokko ka'ee bilisoomna jechuun anaaf safuudha. Osoo ummanni keenya akkanatti jiru gaafuma Oromoon gaafattee irratti duute jalqabatti kaafte gaafii Finfinnee irraa abbaa biyyummaa irraa haa ta'u kana hundarraa kaasee gaafiin deebite jirti waan ta'uuf gaafachuu qabna dura gabbaanee galuu dandeenya maal argate Oromoon arraan tan sabaaf sablammoota biraa bilisoomsine jechuu dandeenya at least akka iftahanii nurra jiru wayyaa jiraatan naannoo Somaalee yoo fudhatte bilisooman jechuu dandeenya. Naannolee biraa asumaa yoo fudhatte namoonni gartee duraan tuffatamanillee arraan sana referendumii kanaafillee if galmeessanii wantoota garaagaraa argatanii nagayaan jiraatan. Oromoon ummatoota san bilisoomsitee yoo jennetti dhiyaatte yoo jennellee ni dandeenya. Maaliif jenna nurra wayyaadha. Qabsoon ummata Oromoo namoota cunqurfame sabaaf sablammoota cunqurfame haga tokko ifatti baafte sagalee kanniteef miidiyaa argachiifteef gabbaanii dubbatu dandeessiste ifiin if bulchina jechuu dandeessiste Oromoon hoo maal argate arra maal irratti bilisummaan isaa jenne yoo if gaafanne gaariidha. Namni tokko lafaa ka'ee sirba dheengadde eegalee waggaa 5 keessatti bilisoomni qabsoo qawweedhaa ta waraanaa ta namni meeqatti wareegame waggaa 50tti dhiyaatu deemsiste sirba waggaa tokkootiin bilisoomsuu hin dandeessu. Qabsoo waggaa dila kana deemte. Fiigicha kiiloomeetirii 40tiin bilisummaa goolabuu hin dandeessu. Gabaabatti warreen akkas jaan yoo jiraatan siigalee qabsoon Oromoo ganaadha. It's long way to freedom akka Mandeellaan je'etti jechuudha. Nu bakka dhihaannetti kan Tigree ittiin komanne jechuun wayyaanee ittiin komanne nafteenyaa ittiin komanne harka Oromoo geessee harkuma Oromoo irratti fashalaa jirti jechuudha. Wanti nama gaddisiisu wantoota akkasiisantu jira. Bilisummaa irraa fagoo jirra garuu harka keenya jirra ammallee gabrummaanis bilisummaanis Oromoo harka jira. Kana sirreessuun nu harka jira itti ni deemna bilisummaa. Oromoon kana booda if duuba hin deebi'u. Gara bilisummaa ni deema. Duuba hin laalu cufamee jira karaan sanii fuuldura malee kanaafuu gara bilisummaatti ni deemna garuu hin bilisoomne itti dhiyaachuu ni dandeenya parsantii 40 akkas yoo deemne malee nuufaaf. Tolega akkas yoo fudhanne Oromoon gaaffilee hedduu gaafachaatti turani keessumaa umrii makoo yeroo dhiyoo kana keessatti yoo fudhanne isa gaafa barataa turree kutaa darbannuu dhiisne immoo asuma yeroo dhiyoo kana yoo fudhanne waggoota 5 asitti yoo fudhanne sochiima Oromoon taasisaa turetti kutaalee Oromiyaa badhoorraa yogguutti karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN dabarsinu waan tokko taajjabuu dandeenya. Fakkeenyaaf Oromoon gaaffiinsaa inni ijoon dhimma magaalaa Finfinnee gaafachaa tureera, dhimma afaanii gaafachaa tureera, dhimma daangaasaa gaafachaa tureera. Kanatti naaf kaaste immoo barattoota keenya viidiyoo kee xiqqoo ishee fayyadamuun barbaada. Gidduumaan garuu isa duraa artistoonni Oromoo tokkummaan isin yeroo har'aa qabdan kun maal fakkaata? Caalmaatti iyyuu kan lallaafee natti fakkaata jechuun
gareen qaama ta'e deeggaree akka waan hundumtuu raawwate wayii fakkeessu jira. Gareen immoo lakki ammayyuu haadha hiyyeessaatu bo'aa jira. Rakkoota kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jira. Qaamni jedhus waan jiru wayii tokkoon taajjaba. Isa kana bu'uura godhattee tokkummaan artistoota Oromoo akka waliigalaatti har'a jiru maal fakkaata? Magaalaa Finfinnee keessa jirta waan ta'eef osoo tokkummooftanii otoo wanti barbaade deebi'ee ta'e kanneen akka naashinaal tiyaatirii sana fudhachuu dandeenya. Kanuma naannoo Laga Harreetti argamu kana jechuudha. Laga Har kana keessattuu qopheessuun kun waan tokko gaamma COVID-19 isin daangessu malee yogguu qophaa'uun agarru giddugala aadaa Oromoo kan jedhu malee mooliiwwan gurguddaa yookiis immoo bakkeewwan agarsiisa aartii gurguddaattis yogguu Oromoon agarsiisu hin arginu. Giddu magala aadaa Oromoo itti deddeebi'ama. Jechuun Oromoon artistoonni Oromoo tokkoomtanii aartii Oromoo xiqqoo ishee gara dirreetti baasuu irratti tokkummaan isin qabdan maal fakkaata? Maal taajjabde atillee jiraatu kan aadaati garuu har'aaf Oromiyaa jiraattus maal taajjabde Saaliyaa? Yaa gara siyyoo dhufne wallistoota biyya keessa jiru an duraanis baay'een beeku nama muraasan beeka. Immoo walitti dhufeenyi yoo laalu waan agarrurraa waan dubbatamurraa akshinoota jirurraa yoo laallu akka durii miti dhugaadha. Kana yoo hin dubbannillee waan namni argaa jiru. Artistiin waliif lama artistiin argitee kan namni karaa aartii akkaataa itti dhufu qaba. Kaan immoo harma qabsoo miidhaa uummataa itti dhagahamuu kan dhufu jira. Kaan artuma Oromoo tana guddifna jedhee kan dhufu, kan taalentii kanaa waan qabuuf jecha biiznesaafis kan dhufuutu jira. Namu kaayoo garagaraatiif dhufaa jechuudha. So walumaa galatti artistoonni akka ati jette iddoo garagaraa jiru ammaan tana akka garagaraa jiru kan walitti dhufuu jira kan walitti hin dhufne jira. Immoo biyya kana beektaa artistiis haa ta'u uummatas haa ta'u wanni miidhaa jiru namoota gartee dhugaa otoo harkuu dhugaarraa maqu faayidaaf jecha baay'eetu jira. Walumaa galatti qabsoo uummanni Oromoo irratti wareegamaa ture san kan irraanfate faatu jira. Takka ammoo osoo beekuu faayidaaf jecha akkumaan jeetti kun hunda kan fidu hiyyummaadha. Tokkoffaa immoo nama hiyyummaa moohachuu dadhabee keessaa bahuu fedhuutu jira. Tokko immoo kan san ciniinnatee waan dhugaa sanirran gaha jedhee taa'utu jira. Akkuma abbaan filateedha kan deemaa jiru. Gartee namni qabsoon naageessa jedhee gartee jiruu gaarii jiraachuu fedhu artistootuma keessaa ni jira. San fedhinnaa isaaniiti akkuma namni argaa jirudha jechuudha. Kana waan baay'ee irraa jechuullee hin barbaadu. Namuu ni arga waan ta'eef. Kanaaf kan wallise hundi Oromoof wallisee miti. Dhugaan dhumarratti dhufti. Namni lubbuu takkittii qabu san siif kennee siif wareegamee kan waan nyaatu hin qabne alatti akkasitti dhumaa ture. Yeroo wanti faayidaan akkasii dhuftu immoo san yaadachuun artistoota irratti dirqama jeen yaada. Maaliif an artistoota kabajaa guddaan qabaaf dinqisiifannaas guddaan qabaaf. Artistiin akka namni laalu kanaa miti keessaafuu Oromoo jechuudha. Miidhaa hedduu irra dhaqqabee jira. Hidhaas haa ta'u wantoota garagaraa miidhama amma waan ati jettee karaa amma bakkuma itti sirbanii fi aartii itti guddisanuu argatuudhaaf ulfaataadha nuuf. Manuma galma aadaa sanuu namuu dhaqee itti garsiifataa miti. Akkaataa qaba. Liinkii isaanii qabaachuu qabda. Itti dhihaachuu qabda. Gamanaa gamasis deemtu way deeggaraa isaanii ta'uu qabda. Yookaan nama afaan qabatee taa'u uummataaf hin falmanne ta'uu qabda. Sunuu jechuu kiyya kabiraatii miti. Kana dura immoo argaa turre yeroo Art Village Oromoo jaarraa jedhanii qaamni mootummaallee irratti haasa'aa ture. Afaan malee wanni tahaa jiru hin jiru. Institutionii takka illee hin qabnu bakka artistiin Oromoo dhaqee itti baratu hin jiru. Rakkina baay'eetu jira jechuudha. Asuma keessaa discriminationii baay'eetu jira. Sun akkuma jirtu ta'e artistoonni wanni adda qoodu kan quuqama sabaa qabu ammallee walumaan jira. Kan immoo waan sabaa irraanfate wanni godhees itti dhagahamee warreen artistoota maqaanuu baqatu jira. Waan fedhallee ta'u they feel guilty inside itti dhagahama. Waan akkasiis ni argina. Ammoo walumaa galatti
haa ta'u ani akka kootti qabsoon teenya gana qabsoon uummata Oromoo gana uumaan qabu wanti godhatanis waan hundi waan Oromooti garuu waan Oromoo miidhuu dubbachuurraa fi qusachuu ammallee waan dhugaa ta'e irratti hundaa'anii dhugaa jirtu uummataaf sagalee isaaniitiin dabarsuu karaa artiitiin yoo hojjetan ani natti tola hundinuu yoo gama tokko deebi'anii artistiin kan uummataa waan ta'eef jecha qabsoo cimaa gaggeessaa turanii ammallee akka dogoggoranii namoonni takka wanti Oromoo miidhaa ittiin fayyadamne yoo tahan akka nama tokkootti ani dhaamsan dabarfadha kan Tole ayyin daawwattoota kan jirtan tamsaasa kallattiin isin darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Media Oromoo Diaspora Media guyyaa har'aan keessummaan keenya weellistuu akkasuma immoo ogeettii fayyaa kan taate Saaliyaa Saamii waliin turtuu taasisaatti kan jiru isheen amma Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessaatti kan isheen waliin turtii taasisaatti jirtu maarreen Saaliyaa Saamii dhibba darbe weelluu tokko qopheessitee ture barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa gaggeeffamani Oromummaa isaaniif jecha haa ta'u dhimma COVID-19 har'a hundumtuu barnoota dhaabee gara maatiitti dacha'uudhaaf dirqameera haa ta'u garuu yogguu sanatti miidiyaaleenis ta'ee namoonni yookiis aktiivistoonnis ta'ee namoonni garaagaraa waa'ee barattoota kanaa xiyyeeffannoon kenname xiqqoo ishee xiqqaadha mee weelluu keessana xiqqoo ishee warreen nu daawwachaa jiran daawwachiise yeroo biraarree qophii biraarratti itti dhimma baheen ture baatii muraasa fuuldura qophii kanaa qophiin asii waliin kaasaa jiru qophii 53ffaadha mee barattoonni kun har'a maarra jiran quba qabdaa laata moo guyyuma sana kiniitti hojjetteeti atis irraa adda baate tarii gaaffiin qabaa mee weelluu kana yaadannoo dhiyeessinaa isa booda immoo itti deebina daawwattoota keenya mee weelluu kana daawwannee yookiis immoo dhaamsa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo yookiin yuunivarsiitii kana daawwannee walitti deebina turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ani mataa kooti qabeenya tokko fudhatee lubbuu koo waan hojjechuun bakka. Jibii sabaa maqaa jijjiirame malee isa aanolee ta'e haa caalaa maqaa jijjiirame malee wachuma guugaa sanyii keessa qabdi. Hayoni isamu tindana samosa dada bani isamu kabu walansa la tuni berita bifafi umpansa ala arada tibosha akesisa nasu kabu bergerak isa jaja silala tuan fede hakisa sami balan matoromo yom ramadan kokoda hunda wajin walif kale hamaduma jirata jijirama tiksuf male sodameti kanas bari obsigo tomato husbeki sifungale toftangare yomo iftubanun debiso shirdina khuni ajecha fi hidatahi galani khaysani warekamni biyaf kafalte arada gatame garaja fatanis jalkabahu irretetin falmate askese abdin kotatini hire barata oromo akanu timbarane duwainu hambi suda nurato chacha
askahe saba umaman qara ta'uudhaan danda'amne toftaa fi abshaalummaa wareegamaa baranne dhiiga lafeen cabsine yoo barachuu dadhabne jijjiirama mul'anne. Duuni amma godhamaa jiru kun duula dogongora keenya nu qaawwatu hubanne kan amanuu qabsoomne sirna wayyaanee nuura qaxxoolaa fi hoggaanii baakantamuu bulchuu barbaadu taatee jee qophaa'aa jiru. Eegaraa buufne biyya nama hundaa bilisa taate yaaba jennee qabaye. Borumtaa isaa ta'u qeerroo eegameef yaadamuun dhaabbachuu hafe nama keenya madaa'ee shurquqaa fuula maqaa shurquqa wallaalu keenya ta'e miilik Oromiyaa awwaala keessa baafnee oolfannisuu eegalee. Yeroo immoo boonnee itti dalagu keessa siin jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo yaalii dhumaa last attempt marsaa dur marsaa dhumaa jedhamu waliin yaaltu. Ayyan daawwattoota keenya egaa weelluun amma dhageessanii weellistuu Saaliyaa Saamiiti. Keessumaa yaadannoon isaa barattoota keenyaaf kan jedhu mata dureen isaa gama yuutuubii Saaliyaa Saamiirraa argachuu dandeessu. Mee egaa Saaliyaa gaaffii deebii keenya bara xumuruutti kan hin jiru dhimmoota garagaraadha kan waliin kaasne. Tarii daawwattoonni keenya warreen nu daawwachaatti jirtan gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa ODM'dhaan keessummaan keenya Saaliyaa Saamiidha. Saaliyaa Saamii waliin dhimma sommaarraa kan waa'ee COVID-19 dubbannee isa booda immoo waa'ee siyaasaa Oromoof Oromiyaa irratti kan dubbachaatti jirru keessumaa immoo artistoonni yookiis weellistoonni Oromoo ga'een isaan siyaasaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo finiinsuu keessa ga'een isaan qaban guddaadha. Mee egaa keessummaa keenya jedhee kan hin beeksise gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaas nama tokko ture. Garuu Dammaqaa Nagaasaa nu faana hirmaachuu hin dandeenye rakkoo isa mudateen haa ta'u garuu yeroo biroo qophii biroodhaan akka dhiyaatu garuu waada gadira wantoota yeroo biraa haala biraadhaan gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'uu asumaan isin beeksisaa. Dubbiin kun yookiin waadaan kun kanuma isaati. Osoo Dammaqaan jiraatee gaaffilee hedduu akka qabnu baay'een keenya nu hubannaa. Anis gaaffii hedduun qaba, isinis gaaffii hedduu qabdu. Mee gara keettan deebi'an Saaliyaa yoo fudhanne egaa yeroo ammaa kana waa'ee barattootaa siif taateera weelluu kee kana irratti xiqqoo ishee kooment akkanaa gootuun barbaada. Barattoonni yeroo ammaa kana sadarkaa maaliirra jiru waa'ee isaanii quba qabdaadhaa? Warreen wal qunnamnu baay'eetu jira. Barattoonni yeroo sanirraa kan ka'e faca'anii even dookimantii isaanillee warreen dhoorgamantu jira yeroo sanitti kan deebi'anii akka argachuu hin dandeenyetti jechuudha. Ijoollee baay'eetu ture. Ijoolleen amma wal arginulleen tan maatiin isaanii haga ammaan dhagahiniitu jira. Maatii ijoollee hiyyeessaa kan ta'anii abdii kutatanii iddoo garaagaraa deemaa turanii mana yuunivarsiitii dhuunfaatiin illee private yuunivarsiitii gaafachaa seenuudhaaf yaalii godhaa turan baay'eetu ture. Hangi tokkollee gargaaramanii hedduun isaanii immoo rakkatanii finfinnuma kana keessa iddoo garaagaraatti faca'anii taa'aa turanii abbootiin qabeenyaa tokko tokko akka amma fakkeenyaaf Dinquu Dayyaas warreen gargaaraa turetu ture. Warreen abdii kutatanii immoo magaalaa keessa faca'anii akka hin taane ta'anii warreen hidhaman faatu jira. Warreen haga ammaa maatiin quba hin qabne akkumaan jeetti iddoo garaagaraatti faca'anii fi amma ammaatti barnoota dhabuudhaan facaatee haftee jirti jechuu ijoolleen dillisanii. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa wanti barattoota yeroo san ta'e namni ilaalee jiru haala saniin jiru naannoo garaagaraatti faca'anii jiran jechuu ammaahu. Kanaafuu namoonni wal quba qabnu jira. Gariin isaanii bakka abdii kutatanii iddoo garaagaraatti illee galanii jiranii. Maatiillee quba hin qabu kanuma faatti jiran jechuu finfinnuma tanaa fi iddoo garaagaraa keessa. Kaniin quba qabu.
hubannoo isaan qabaachuu galatoon jedha. Maaliif eenyuun keenya jireenya sana keessa dabarreetti kan nuni barachaatti turre yogguu ati dhaabbilee barnoota olaanoo keessa barattu miti sadarkaa gadiyyuu barattu maatiin kee abdii guddaadhaan si eegu tarii mucaan koo boorba'ee kana naaf godhaa laata kan jedhu abdiidhaan eegu haa ta'u ijoolleen kun dhaabbilee barnoota olaanoo yookiis yuunivarsiitii irraati otoo harmeen isaanii tarii mucaan koo guyyaa tokko ba'ee sabbata koo naaf jijjiiraa laata yookiis immoo abbaan isaanii jaaketti kana naaf jijjiiraa laata osoo jedhuuti kan ijoolleen kun rakkoof gidiraaf saaxilamanii dhimmi guddaan immoo dhimma oromummaa isaanii akka ta'edha kan dhimma kana hubachuu dandeenye tarii qaamni dhimmi laafatu akkuma obbo Dinquu Dayyaas barattoota kanaaf dawoo ta'e tarii dawoo ta'uu laata tarii qaamtee waan guddaa dabarsa waan ta'eef kana kaasee guddaa galatoomne kan biroo Saaliyaa waan sii kaasu keessaa Saaliyaan akka siyaasaa wayii tokkotti dabalamteetti inni kaa yeroo adda addaa haala deemsisee irraa kan ka'e ta'uu mala Saaliyaan kafaa'oo taatee kan jedhu Saaliyaan PP taatee kan jedhu jira. Saaliyaan yeroo har'aa kanatti eenyu waa'ee Saaliyaa ilaalcha siyaasaa ishee maali mee isa kana nuuf ibsaa? Yaa Saaliyaan ta'u ummataati takka miseensa dhaaba tokkoo ta'ee hin beeku. Garuu artistiin automatically dhaaba Oromoof qabsaa'u tokko irratti hirmaatee sagalee isaa dabarsuun tajaajila kennuun biyya alaarraa kaasee jechuudhaan wallisaa miseensa dhaabaa ta'e kaniin an beeku. Torontoo irraa jalqabee hin beeku. Nuti akka gartee qaama qabsootti qaama yeroo nu barbaadan mul'annutti nuti kan yaamamaa turre hojjannu. Bakka gaarii ta'ee nutti mul'atetti deemnee hojjechuu sagalee tuhuu waan ummataaf dabarsuu qabnu hojjechuu haala saniini miseensa dhaaba kamuutu miti dhaaba tokkottuu hin dabalamne garuu dhaaba Oromoof hojjetu sagalee ummataa ummanni dhaggeeffatu irratti akka artistiitii fi akkasumatti immoo waan muuxannoo kiyyaa fi wantootan baradhee walitti dabalee ummata kiyyaaf sagalee tuhuu sirballee yeroon jalqabuwanii wallisummaan osoo hin taane qabsoo fi quuqama Oromootiin akka hawwisoo dhaabaatti waan alarraa eegalee itti jiruuf takkaa jalaa nafne haala saniin yoo ta'e malee dhaabni ani itti dabalame hin jiru. Tole gaaffiidhaaf jira. Saaliyaa gaaffii koon dura garuu weelluu kee tokko daawwattoota koo biraan hangaa gaaffii koo irratti garuu cimsitee akkati yaadduun barbaada. Tarii Saaliyaan Saamii akka intala Oromootti waan Oromoof Oromiyaan keessa jirtu bu'uura godhattee dhaamsa maalii qabda laata? Ilmaan Oromoo biyya keessas ta'e biyya bakkee jiraniif haaluma wal fakkaatu immoo qaamota mootummaas ta'e jaarmiyaalee siyaasaa biyyittii keessa jiraniif dhaamsa maalii qabda? Oromoon jaarraan tokko oliif Oromummaasaaf itti dhiigeera. Qaamni hedduun itti wareegameera. Baay'een immoo bakka buuteen isaanii dhabaniiru. Baay'een immoo irbaata galaanaa ta'uudhaan yaaddoo garagaraadhaaf bakka buuteen isaanii seenaa ta'eera. Yogguun kana siif kaasu viidiyoolee hedduun arga tibba kana keessumaa ijoolleen keenya biyya Arabaa keessatti rakkoolee hedduu argaatti jiru. Otoon piikcharii kana tarii jaruma yogguun fiden fayyadama jedheen yaade malee yoon si agarsiise akka malee gaddita. Waqtii ramadaanaa ta'e osoo jiru galma tokko keessatti ijoolleen dubartootaa dhiiraa lafa simmintoo lafa baay'ee qorrorra yogguu isaan ciisan argina. Isa kana bu'uura godhattee dhaamsa maalii qabda yookiis ergaa maalii qabda? Waanuma akka Oromummaatti nama hundallee ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachaa, amantii adda addaa qabaachaa, iddoo dhalootaa adda addaa qabaachaa, seenaa adda addaa qabaachaa, piroofaayilii jireenyaa adda addaa qabaachaa, sadarkaa barnootaas ta'e qabeenya adda addaa qabaachaa waan dhaamtu yoo qabaatte hireesiif kenna. Isa dura garuu sirba tokkoon daawwattoota keenya dhageeffachiisa. Kanaaf dhaamsi kee maali? Gaaffiif deebii keenya kanumaan xumuraa. Isa dura garuu weelluu kee kana daawwattoota keenya waliin daawwannu. Daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru turtii weellistuu Saaliyaa Saamii waliin taasisnedha. Maarreen Saaliyaa Saamii Oromoof Oromiyaan haala keessa jirtu bu'uura godhachuudhaan dhaamsa qabdi. Maarreen weelluu kana waliin dhaggeeffanna. Isa booda dhaamsa weellistuu kanaadhaan kan gaaffiif deebii keenya xumurru ta'a. Tarii warreen sirna mootummaa ammaa kana akkaan leellistanii yookiis immoo jaallattanii kottaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dubbanna. Namoonni ilaalcha garaagaraa qabdanis
tarii egaa si'a tokko wantoota garaagaraa sodaattu yoo dhugaa hojjettu yoo samaaf hojjettu ta'e koottaa hin dubbanna waa'ee Oromoo Oromiyaa irratti haa kaasnu galatooma weelluu kana waliin bohaartii gaariin isiniin jedha. Yoo fudhannee walloo keessaa naannuma Amaaraa jala bultii garuu immoo zoonii addaa jaamteeti kan beekamtu wanta akkasii asii jiramoo hiree akkamii qabu ijoolleen sanarratti. Dhugaadha yaadi kuni baay'eetti kan taa'umsa nu dhowwee nu boosisaa jiru wagee kanaati. Maaliif duraan dura yoo duumaan ka'uu jammaramu afaan Oromoon kun akka baramu godhamee ture. Yeroo keessatti maal akka ta'e hin beeknu Amaarri kan dhufes Michoon kan jirus eenyu gosa kan jiru kan itti nu darbu afaan Oromoo. Artiistaa kan fudhatee jiru Oromoo. Kanaaf akka qubee afaan Oromoon hin baramne hin godhamne maqaa keenyayyuu kan addaan hin jedhamu. Oromummaa keenya bitanii warra addaa. Kun maaliif ollolla unuma ol barraadha. Ol barraa kan jedhaniiti maqaa kun waan bara ta'ee itti bu'uu qaba. Sasani saba Oromoo tirraa Oromoomsuuf yaalanii jette ijoollee wabbara jette ijoollee matakkaan dhiiga keenyatu tokko yoomillee baanu gargaara koottaa ijoolleen Oromoo koottaa ijoollee Wallaggaa dachee Oromoo tirratti keenyaaf keessa wal argan yoomillee sodaan qabu kabajaatti irraa tola yoo mirgisaa sarbamees ka'eeti hidhatee lala. Kasih disimpekna, kasih disumpekna, syaradi minutotek malu maafwan pokona. Si ciku dundu hafe, si ciku dundu hafe, walita dabalamno. Dina syaranuta te dofne da cetta maknu, dofne da cetta maknu, dofne da cetta maknu, dofne da cetta maknu. Wambara la fana farra hiru kutatti
Ayyee daawwattoota keenya egaa qophii kanarratti keessummaa keenya kan taate weellistuu Saaliyaa Saamiidha. Weellistuu Saaliyaa Saamii kallattiidhaan waliin jirti. Sababii gamuma yuutuubii ishee dhaquudhaan Saaliyaa Saamii jettee argachuu dandeessu. Weelluuwwan kana baatiin madaanaadhaa maaliif sirba nu dhaggeeffachiistee maaliif Saaliyaa sirbisiistee kanneen jettanii komattan jirtu. Isa kanaaf of koltiin isin gaafadhaa. Haa ta'u garuu Muktaar Usmaan tibbata weelluu haaraa gadhiises yoo nuuf danda'ame guyyaa borii yookiis guyyaa ittaanii keessummaa koo ta'uudhaan waa'ee qabiyyee sirbataa yookiis weelluu isaa haaraa gadhiisee irratti turtii kan waliin taasisu ta'a. Weellisaa Muktaar Usmaan waliin jechuudha. Mee isa dura gaaffii tokkotti gaafachuudha. Tarii weelluu kee kana duubatti si deebisee yoo waan baay'ee si yaadachiisee illee nuuf kolchi. Saaliyaa si gaafadhe sanarratti yaada maalii qabda yookiis maal rikemendi gootame? Gaaffii dhumarra na gaafate waa'ee koronaa laalchisee wantoonni jaarmiyaafis haa ta'u mootummaafis haa ta'u uummataafis haa ta'u dhaamsi an dabarsuu fi wanti na yaachisu waan tokko waan akkasiiti. Walumaa galatti waa'ee koronaa laalchisee amma haala hedduutu jijjiiramee deemaa jira. Akkaataa uummanni itti burjaajeetu jira. Akkaataa dhaabni garaagaraallee nagartee yeroo itti yaaduu qabu. Walitti dhufuu qabu. Dhaabni Oromoodhaaf dhaabbadhe jedhu hundi yeroo kanatti walitti dhufee yeroo mari'achuu qabu. Dhugaan Oromoof qabsaawaa jirra. Dhugaan Oromoo galmaan geenya waan barbaannu geenya yoo jedhani dhaabni kun hundi walitti dhufee wal mari'atee bakka cimaa tokko waan takka jalatti caayaa tokko jalatti ijaarame achirraa karaa barbaachisutti yoo hin deemne taate yeroo hamaa keessa jirra. Unoo akkuma arginu kanatti warreen siyaasaa garagaraa umrii dheereffachuu fedhus koronaa irratti rarra'aa jiru jechuudha. Ammaan tana gaafa koronaan dura seene caala ammaan tana namoonni teest godhamanillee ol ka'ee jira. Guyyatti amma almost nama ilaa 4,000 teest godhamaa ture gaafa namni 50 faan yeroo sodaachisaa namni guyyatti 4,000 5,000 dhumaa ture sanirra amma jechuudha. Riizina garagaraa qabaachuu qaba ta'a hin beeku. So akka ummataatti wanti hin dhaamu ummanni keenya if eeggannoo cimaa godhu dhukkuba kanaaf expose akkan taane akka barbaachisutti if eeggannoo godhu keessaafuu amma labsiin bahee jiru guyyaa lamaan kana keessatti namni maaskii hin godhanne hidhatti akka deemamuu himamaa jira. Xiyyeeffannoon ummata hidhuu irratti ammaan tana namni waan kanan kabaje hin cuqqaallanne gaarii ta'ee osoo jiru gara biraatiin yeroo laaltu manneen bunaa, manneen dhugaatii, bakkeen garagaraa akkasumatti namni walitti qabamee taa'u dura san control godhuu irra ture mootummaa. Amma achi keessa sodaachisni guddaan kan jiru jechuudha. Miskiinni ala deddeemu kan wanti birrii 200 akkasiin bitatta maaskii kana kan gargaarsaaf galeellee yeroo itti gurguramaa jiru biizinasa ta'ee jira jechuudha. Kontirobaandii ta'eeti kan deemaa jiru hiyyeessi bitachuu hin danda'u. Kanarratti yoo hidhaan dhufee namni hedduun gara hidhaa galuu isaatii jechuudha. Namni rakkoodhaaf if saaxiluu hin qabu jechuudha. Qorramni garagaraatti yoo jiraate ifii isaatiif ifee guudha. Yoo mana hidhatti galle rakkoo akkamtu nurra dhufa. Koronaa vaayirasiin kun immoo mana hidhaa keessatti akkami waan jiruus yaade if eeggannoo cimaa akka godhu uummanni keenya jechuudha. Kun amma carqii raayis tolfachuu fi wantoota ogeeyyoonni fayyaa himaa jiran kana hordofuudhaan akka if eeganii fi karaa saniin deemanii maaskuma kanaa akka itti fayyadamaniis physical distaansii isaanis laallachaa waan agartee labsiilee bahee kanarratti isaan hin saaxilleef if to'achuu danda'u qaba. Kanaan yeroo filmaataatis haa ta'u wanti itti deemamaa jiru lakkuma namni qabamuu fi wanti kun heddummachaa deemuun yoom akka dhaabbatu hin beeknu hireen sanis fagaachaa deemti waan taateef if gargaaruu qaba. Warreen qabsoorra jirus, warreen mormii kanarra jirus, warreen filmaataan deemus gargaaruudhaaf jechuudha. Gargaaruu qaban jechuudha. Labsuma kanaawo negatiivitti osoo hin taane poozitiivitti fudhatee ittiin if gargaaree dhukkuba kanarraa if ittisuu danda'u qaba uummanni keenya. Karaa biraatiin immoo mootummaas
yoo amma fakkeenyaaf warreen baqattoota biyya garaagaraa simintoo irratti hidhaa keessatti biyyoota Arabaattis biyyoota garaagarattis rakkachaa jiran kana akkuma mootummaattu yoo dhaamsa tokko mootummaafuu dabarsine ta'e akka jalqaba jennetti mootummaan tokko dura uummata isaa tajaajiluudha. Uummata isaa rakkoo garaagaraa jalaa ittisuu danda'uudha qaba jechuudha. Ammaan biyya kana jira. Biyyi Kanaadaa biyya itti dhaladhee miti. Garuu siitizinachii waan hin ta'eef jecha achirraa asitti nu kadhatu. Yoo even maallaqa hin qabaanne illee tikeeta keessan isinii binnee maallaqa harka qabattanii ilaa 5,000 illee isiniif kenninee liqiin isaa taatu gargaarsa illee yoo hin qabaanne karaa nuuf tolchanii nu kadhatan jechuudha. Uummata keenya protect godhuu qabna galaa ja'anii jechuudha. Keenya hamma baqattoonni biyya biraati akkasin rakkatu mana hidhaatti akkasin rakkatu kana priority mootummaan kennee fi gartee gaafa siyaasaa bareeffatan san namni keenya galuu qaba jaanii xayyaaraan biyya deemaa guuraa turan. Amma hoo yeroo lubbuun namaa riskii hamaarra jirtu kanaas akkasumatti karaa bananii fi akka mootummaaleen biyya biraa uummata isaa guuranitti warreen hidhaa jiru sanillee ni fudhanna jaanii yoo fidan yoo gargaaran gaariidha. Dhaamsiin dhaamu citizen isaanii protect godhuun waan duraati. Kan biraa immoo hawaasa keenya akkuma waliigalaatti warreen social media irra jirus kanneen hundi wantoota asirra bobba'ee tokkotu jira social media kana gubbaarratti. Wanti as gubbaa jiruu fi wanti lafa jiru Oromiyaa keessa waan garaagaraati. Namoota muraasa dantaa garaagaraatiif bitamee osoo dhugaa arkuu maallaqaaf garaaf uummata isaa kaadee maqaa nama balleessuun haa ta'u mindaan kaffalamee fi hojjetu kan bobba'ee jira. Ijoollee xixiqqoorraa kaasee jechuudha wanti hawaasni beekuu qabu. Kuni akka isaan hin burjaajeessine an akka nama tokkotti xiyyeeffannoo garam deemuu qabna. Qabsoon teenyaas geesse eessatti deemuu qabna jechuun tokkummaa isaanii cimsee uummanni Oromoo garas fuulleeffachuu qaba. Oromoo miliyoona 50 miliyoonni tokkoo hin ga'u kan bobba'ee jechuu lafarraa asii fi onlaayinii jidduu baajetni beefi bakka silaa rakkoo amma uumamtee vaayirasii dhufe kanaan ittiin protect nama godhan ilaa gartee miidiyaa yuutuubii fi miidiyaalee ganaa dhufaa jirutu jira kan arguu teessan kan ilaa mootummaan federaalaa miliyoona 10 kan immoo mootummaan OPDO miliyoona 12 baasee miidiyaa amma argaa jirtan kan arraba qofaaf takka ammoo OMN ittiin dadhabsiisuuf prime media kan joos ganaa dhufaa jira amma deemaa jira garuu namoota irratti maddabamee ilaa miliyoona 32 baajetni itti ba'ee jira jechuudha OPDO irraa. Kanaaf waan hedduutu as deemaa jira. Oromoo maal barbaadda? Bilisummaa barbaadda? Akkamittiin as geesse? Qabsoon itti as geesse guyyummaan tokkichi irrachaa namni 700 ol 700 jaamu malee Oromoo deebisee ammas 5,000 jaamu malee Oromoo 20 oltu dhume. Waggaa jaansan keessatti dhugaa yoo dubbanna kan boollatti haramee fi kan reefki isaa waraabeessi nyaate. San hunda flashback godhaatii laala. Kanaaf eessatti deemuu barbaadda? Wanni ati gaafatti wanti ijoolleen san dhumteef san argamee jira. Wanti amma deemaa jiru karaa mootummaatiin maali? Waan jiru hunda laali. Nuti sirna nafxanyaa lallisuuf takkaa'u sirna aaxeeleen duraan ittiin deemaa turte deebisuu fi amantii takka baandiraa takka afaan takka jaansaniif yoo kan qabsooytanii namni sun dhumaa jiraate taate itti yaada saniyoote. Yoo san hin tahin immoo wanti amma deemaa jiru nugusa Minilikii fi Haile Sillaaseen faan namni filatee miti. Filmaataan miti. Ifiif nugusa nigistaati moo maal jaa whatever they call it. San ifitti moggaasanii ifiin iffilaa ifiin of shuumaati dirqiidhaan kan deeman filmaan nin turre. Ammaas yeroo kun didamu ofiin of shuumuu jechuudha. Afaan saba biraa namarratti baasu biyya walqixxummaan hin jirre Itoophiyaan jaaramtu. Oromoon keessa hin jirre hin taatu. Saniifuu Itoophiyummaan ammattam yoo jenne tan dhugaa Oromiyaa tanaatu Itoophiyaa dabar. Tan saba hunda ammatti. Tan afaan hundi keessatti dubbatamu. Tagabbaatu afaan sabaaf sablammootaa hunda keessatti dhageessu jechuudha. Biyyoota biraa hangan deddeemee arge kana keessatti wanni an dhageef wanni naannoo Oromiyaa keessatti dhaga'u garagara. Oromiyaanu Itoophiyaa namni Itoophiyaa tana jaaruu danda'u uummata Oromooti.
sanii ala ijaaramuu hin dandeessu. Tan ijaaramuu qabdu immoo tan sabaaf sablammoota hunda ammatti. Tan sabaaf sablammoota hunda kabajju. Tan walqixxummaan uummataa hundaa kabajamuu fi sabni kamuu ifiif murteeffatee boonee hiree isaa akkasitti lafa kaayyatee deemuun yoo hin taane hin ta'u. Kanaaf Oromoon ganaa hangi sabni biraatu xiqqoo firiidamii argate hin arganne qabsoon keenya fagoo waan jiruuf warra asirratti baajatiin itti bahee iyyu kana warra kabajaan qabne naamusa hin qabne guddaa isaan kabajne safuu takka hin qabne ani mootummaafuu wantiin dhaamu jechuudha. Haala kanaan namni mootummaa ja'amee taa'u maqaan garaagaraatillee fedhu har'a moggaafamu haadhisu ijoollee Oromooti. Nu hundi walitti qabamnee biyya kanatti gallee jirraa jechuudha. Isaan kun maallaqa ummata maallaqa biyyattii guuranii miliyoonaan maallaqa lakkaa'amu. Ummata barumsarraa barnoota hin qabne, naamusaa fi safuu hin qabne baasanii miidiyaa hin fakkaanne kan ummataa kan dhuunfaa fakkeessanii miidiyaa isaaniif hojjetu. Qaamni mootummaallee evidensii argamaa jiru jechuudha. Irratti hirmaatee warra akkasitti haasoo yoo bobbaasan kabajaan ifirraa fuudhaa jiran kabajaan laafaa miti. Isaanuma kanaan taazzabutti jira. Anumti akka saalihaatti jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Nuti kan nu daawwachaa jiru Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii fi warreenuma gartee sirna nafxanyaa duraan nu bulchaa turullee nu taazzabaati jira. Tarii waan bu'aa buusuuf itti fakkaataa jira. Bu'aa buusaaf hin jiru hasaaraadha. Maallaqa guddaa itti baasaa jiru. Jijjiiramas tokkoon fiduu Oromoosiif duuban deebsu garuu akkuma nama Oromoo tokkotti salphina nuuf abbaa fedhe adeeggaru garuu safuu walii qabaachaa guddaa ofii kabajaa chaalenjii akkuma Habashaa wal gootu kanatti mee wal dubbisanii waliin mormanii miidiyaa tokkorra dibeetii godhanii hartookii garagaraa godhanii namni waliin mormuu ni danda'a. Garuu namni biraa kan nu daawwatuuf nuti qaanfachaa jirra. Uummanni keenya immoo keessaafuu ijoollee dargaggoon qeerroo qarreen qabsoo laafaan goone asirratti warri harka jala dhufuu fi Oromoo arrabsiisu. Amma akka wallistuu akka saaliyaattiin isin dubbachaa jira. Waan feetan keessaa fudhatanii kaan dhiisuun ni dandeessu. Mootummaanis akkasumatti Oromoon salphisina. Kan filatu uummata. Waan qabdan dhaabni kamuu kaampeenii mataasaa gaggeessee walitti dhufee Oromoo tana achi tarkaanfachiisu irratti yoo hojjete Oromoo miidhuu fedhu hin jiru. Dhaabni kamuu jechuu tarii aangoo irratti wal saamuu fi aangoo irratti wal wanti jechuun ni jiraata ta'a. Garuu immoo guddina Oromooti malee kan barbaadan irra guddaanan jaarmeewotaa kan hin beeku. Jaarmeenni tokko immoo kan kophaa achi bahee sirna nafxanyaa gaggeessina jechaa san leellisaa beeta mangistii keessatti callisuu osoo danda'anii yeroo Haayile Sillaasee fi Minilik haaromsan achi ture duraan Finfinnee walakkaas dhaabbataatuma jira miti fardi isaanii Oromoon dhexxee buqqisteen jirtu. Caljaanii akkuma mana qalama haaromsattee osoo callisuu danda'anii uummata tuttuquuf jecha san godhanii baasu. Yeroo gaafatte sabaaf sablammoota hundaaf dhaabne jaanii sabaaf sablammoota garagaraa jahan tokko akkas goone sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu 83 akkasi. Beeta mangistii keessa siidaa 83 dhaabuun ni danda'ama. Garuu immoo waan tokko caljaaniitu waan duraan jiru godhaa Oromoo madeessuu dhabu. Hanga siyaasiin kun achi darbu. Oromoo tana achi nama walitti buusuu dhabu. Saba biraatii fi saba kaan walitti buusuu dhabu. Maallaqa kaffalanii duriyyee garagaraa asirratti bobbaasu. Warra maatii isaa to'achuu dadhabe. Warra naamusa hin qabne. Warra arraba malee humaan beekne. Bobbaasuun bu'aa takka hin qabu. Akka mootummaattis akka kaanittis sammuun chaalenji wal godhanii Oromoo tarkaanfachiisuu irratti namuu yoo bobbahe waan gaarii natti fakkaata. Kanaaf biyya keessan jira ani yeroo sossoonu kana waan hedduu tokkos firraa eegaati kan sossoonu. Kanaafuu waan baay'ees dubbatu hin barbaadu haganuma dabarfachuu barbaade baay'ee galatoomi. Haa ta'u galatoomii ayeen daawwattoota keenya kan turtan tamsaasa filattiin isinii darbaatti kan jiru turtii weellistuu akkasumas ogeettii fayyaa kan taate Saaliyaa Saamii waliin turtii taasisne keessumaa dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo haala tatamsa'ina COVID-19 yookiis koronaa vaayirasii bu'uura godhachuun haalli biyyattii keessa jiru maal fakkaata? Uummanni akka uummataatti hubannoo maalii qaba? Qaamonni mootummaa yookiis qondaaltonni biyyattii rakkoo kana to'achuudhaaf yookiis tatamsa'insa vaayirasii kanaa to'achuudhaaf hojiin hojjechaa jiran maal
maal fakkaata kan jedhu bu'uura godhachuun waan taajjabdedha kan isheen nutti dubbachaa turte. Sana qofa osoo hin taane artistoonni yookiis weellistoonni sochiin isaan qabsoo Oromoo keessatti buusaatti turanis ta'e buusaatti jiran guddaa waan ta'eef haala amma jiru keessatti akka weellistuu Oromoo yookiis artistii Oromoo tokkotti maal dhaamta yookiis maal jetta kan jedhu irrattis dhaamsa ishee kan Oromummaa ni dhaamteetti. Maarreen isinis gara duubaatti deebi'uudhaan viidiyoo kana viyuu gochuu dandeessu. Tarii yogguun istaadiyaadhaan beeksisu namni waliin beekse gaazixeessaa Dammaqaa Nagaasaa ture haalota ta'eef isaaf hin mijanne Dammaqaan garuu yeroo biroo qophii biroodhaan keessummaa koo akka ta'u asumaan waadaa galeera. Yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebinaa. Saaliyaa yeroo kee nuuf laattee tarii isheen kun Saaliyaadhaa laata jechuu malu viidiyoon kee baay'ee qulqulluu miti Finfinnee keessa jirta. Tarii isa kan akkasitti akkana hubachuu nan barbaada. Yeroo kee nuuf laattee gaaffiif deebii yookiis dhaamsa kee saba Oromoo dhaamteef guddaa galatoomi ulfaadhu. Yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebina galatoomi. Atis galatoomii akkasumatti sabboontoonni Oromoo wanti dagadhee mootummaa kana keessa jiran hedduun harca'aa jiru. Urrama garaagaraa qabu. Waan baay'ee argaa jirra. Dubbatuuf hin dandahani. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna isaaniinis galatoomii Oromoon if duuban deebitu qabsoon Oromoo amma tolaa jirti. Bilisummaan dhugaa san immoo ni dhufti dhiyootti yoo fagaatti. Xiqqootu hafaa kanaafuu abdiin kutinaa namni haa caljoo malee waan baay'een lafa kanarratti ta'aa jira. Jabaadhaa ulfaadhaa isiniin jenna. Haa ta'u galatoomii. Keenyaan daawwachaatti kan diiyaaspooraa miidiyaadhaa qophicha qindeessuun kan si waliin ture an itichaa guddataati rakkoo teeknikaan mummudachaa tureef tarii yoo jiraate of koltiin isin gaafadhaa tamsaasni keenya yeroo kamiyyuu tamsaasa kallattiidhaan isiniif darba waan ta'eef namoonni sirna ammaa leellistanis ta'e mormitan walitti dhufuudhaan dhimma Oromoof Oromiyaatti mari'achuudhaaf qopheen kun yookiin miidiyaan kun siin banaa ta'uusaa isinan beeksisaa yeroo gaarii